Godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda baloo bareedaa keessaa haalli nageenyaa wayita ammaatitti lubbuu ofii oolfachuuf bahu dubbatu. Gara bakka dhaloota isaanii godina Harargee Bahaa aanaa Gammachiisitti deebi'uuf maallaqa ittiin amma Finfinneetti deemaniif waan ijoollee isaanii nyaachisan osoo namoota gaafatanii dubartootni lama magaalaa Amboo keessatti arginee isaan dubbisne kan sagalee Ameerikaatti himan aadde Faaxuma Mahammad. Rakkannee rakkoo abbaa manaatii fi ijoollee maatii nama lama na jala ajjeesaniif rakkadheen beeleen ijoolleen harka deebuun fittee qoonqoon fittee qabeenyi koona jalaa gubamee Wallagga baloo bareeda aanaa Saasigarra qabeenya keenya kan horii kan saawaa lafa deemu nu saamtee abbaa mana kootii fi ilmaan dhala koo nu jalaa gaggattee rakkoo santuu biyyaa nu baasee gabayaa keessa baqannee jijjiraachaa turre. Aadde Caaltuu Mahammad illee waan hidhattootaan maatii koorraa waggaa tokko dura gahee jennaan ittiin manaa bahee fi qabeenya koorraa ittiin buqqaasame jedhan ibsanii jiru. Wallagga baloo bareedaan Saasigaa achirraa abbaa mana kiyyaa na jala ajjeesan. Deebi'ee isa dhalati jajjaa keessa sadi naan bisan xixiqqoo isa gurguddaa bakka na jalaa qalanii ilmaan jaa keessa sadi naafi. Sadeen kana qabadhee osoo baqa fiiguu mana nurra qabsiisan ibdaan nurra shidan qabeenya keenya sa'a sangaa nurraa qalan nurraa barbadeessan osoo baqa fiiguu ilmaan koo fudhadhee sadeen naaf fudhadhee osoo fiiguu ilmoo haadhaa fi abbaa irraa fixanii miyyoo amata waggaa 11tiin harkadhee lafaa isii bochu lafaa qabee fiigeen. Kanatti jiru jira nama biratti hin jiru. Obbolaa meeqa si jalaa dhufe? Nama 5. Nama 5. Dubartootni kunneen dhabamuun nagaa hangam jireenya isaanii akka hubee yeroo ibsan. Ijoolleen nu jalatti beelooytee nu jala dheebattee sibirtoorra osoo raffisaa deemnu qorraan nu jalatti rukutee nu jala harkatti dhumaa jiru ijoolleen qaqallattee dhumaa jirtu. Miidhamnaa jirti gaa ijoolleen nu harkatti miidhamnaa nu miidhamne. Abbaan manaa rakkoo nu jalaa duun maatiin koo nu jalaa duun sammuun keenya rakkina ilmaan keenyaa nurra oolchuudhaan abbaa manaa dhabuun ilmaan keenya dhabuun rakkoo baay'ee nurra gaggeessa. Daa'ima kiyya irratti kophaatti ta'ee waan qoonqoo nyaata carqii huccuu waan itti gusu dhabaan huccuu dhabaan waan itti gusu dhabaan qullaa deemuudhaan waan midhaan gisee beelanitti kan nabbu'aa jiraniin nabbu'aan bakka fuudhee laatuun hin qabne wajji taa'ee bu'aa wajjin rakkataa jiruuf rakkoon baay'ee narra ga'aa jira. Ijoolleen qorraan narra rukutuudhaan bakkaan bulchuu dhabaan barandaa kaan ala galuudhaan waan takka sammuun xiyyeena kan qabdu joonjaatiin jira. Aadde Caaltuun daa'ima lakkuu bara darbee keessa godhatan keessaa isa tokko aanaa Shawaa Lixaa magaalaa Baakkoo keessatti sababaa itti nama biraatti akka isaaniif guddisaniif amaanaa kennan ibsanii jiru. Guddisuu hin danda'u isa kanatti rakkataatiin jira jeetiin guddifatanii jee laadheef rakkinni baay'ee waan irra jiruuf lakkooti jitaniin deekaniin guddifatuuf waan qabeenya kiyya barbadaa'eef akkaanti guddifadhu sababaa waan hin guddifadhu dhabeen dhalatiyya namaa laadhee lakkooti namaa tokko laadhee tokko itti kakkarataa guddifatu waan hin jiruuf rakkoon baay'ee narra ga'aa jira. Nagaan haabuu jechuun illee dhaamsa dabarsu dubartootni kunneen. Nagayni baay'ee bareedaa abbaa manaati osoo nu tuquu baatanii nagaa gaarii qabaanne sangaa keenya kawayii qabaanna gabarra oolfannaa dhalateenya ni guddifannaa amma immoo san hunda barbadoyne waa takka waan qabnu hin qabnu sammuun jojjoyne waa takka haala maraattu taane namni dhala dhabee abbaa manaa dhabee waan tokko waan qabu hin qabu.